السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جلتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جلتان هرتو تكينا أكوبيتان أبوليتين تينا حياة أمريكا تجرتي ربنا جنة سيقولون ربنا جنة سيقولون إسنون دو كيسنون دعاء قد أفي وسما أكونا مكمو تاتي سورو إفتو فسما بويا سجل سومتي كا بويا كورنفا غرو إبادة وسوديا مجلس أمريكا تي رب فولا ربي ديمتي ربنا جنة سيقولون akkasumas har'a maal jechuu dhufne nu hangi warra asitti argitanii yuutubaroota nu qofallee miti namoota afaanillee suuraan isin galchina walitti gurmaa'uudhaan akka yuutubaroota Yemaniitii fi tabiyyee galteefillee nama muraasa keessa jira akka yuutubaroota taanee waa murteessine waa waliif fuffuunee mallaqa walii gugguurre hayaat ta'amri taatun obboleetti teennaa waan kana goone jennee isinitti muuf osoo hin ta'in namoota hedduu koomentii jalatti waan argaa jirruuf waan kana dirqama akka isin taasisuuf nu godhe isin obboleetteena waan kana mallaqa waliif fuffuunee maal jennee waa bibbinnee waan akka kuduraalee bibbinnee re'ootallee bibbinnee qallee maal jennee isillee akkasitti yeroo mana hakiimiitillee baasuutti hanga wanta itti wajjin dhaabbachuun tokko ta'uun isii maddee dhaabbannee obboleetteena dirqama godhuu qabnu goonee wajjin dhaabbanne uummanni saalaa guyyaa sadiif ta'a jira har'a guyyaa sadaffaadha guyyaa sadaqaati amma uummata nyaachisnee xumurree yaanee jira wanti hunduu goggodhamee bilchaatee qalamee waa hunda goggooneetiin haala saniin waan bibbineetiin maatiin isaanillee sadaqaa nu yuutubaroota asitti obboleetteennaaf godhaaf jennaaniin sadaqaa nu godhannee haadha mari'achisnaan ni diddee anuma godhaaf jettee nullee dirqama obboleetteen waan taateef harka keessa kuufachuu feenaa keessa naqachuu barbaannee nullee maatii gargaarree akkas goonee jirra jechuudha. maatii wajjinuu akkasitti haala sanii sadaqaa bareedaa goone haala saniin maatii wajjin uummata dhufe keessummaa dhufe guutuu nyaachisnee uummanni kun saalaa yookaan addaaraash keessa ta'anii du'aa godhaa jiranii guyyaa sadiif osoo addan kutin har'a jiran jechuudha guyyaa sadaffaadha taaziyaa jechuudha haala saniin geggeessaa jiranii maatiin dubartoonni illee namni hedduu jira jechuudha akkasii wal bira dhaabbachuun obboleetteenna ta'amrii taateef haala saniin nu yuutubaroonni argitan guutuun asirratti suurallee ka argitan guutuun waan bibbitamu kana guutuu akkana bibbinee waa hunda goggoonee bira dhaabbate bulteennaaf haala kanaan sadaqaa goone nyaachisnee uummata irratti xumurre jechuudha. Wanni kana isin jechuu barbaadeef maali? Sadaqaa goone namni sadaqaa waa godhe yookaan yoo kenne hin himu isinitti himuu yookaan immoo waan biraa isin mul'isuuf osoo hin ta'in koomentii viidiyoolee gadhiisan tokko tokko jalatti koomentii hedduu argee jira ammas karaa keessatti namoota hedduu na gaafataa jiranii hayaati mee warra maatii akkamii gargaara obboleettiin teenya tun ilmaan qabdi ilmaan dhiistee gara fuula rabbi deemtee haadha qabdi wanti kun dhukkubee yookaan immoo itti yaadee akkas tasa waan uumame jechuudha balaa akkanaati irrallee rabbi sinaa eegu karaa rabbi itti amrii taatan jedhe rabbi karaa ittiin hin deemtan jedhe namni beeku rabbumatu iyyuu beeka kanaafu rabbi bakka jirtanis isin hundaa sinaa eegu namoonni hedduu akkamitti obboleettiin tana bira dhaabannaa gargaaruu feena obbolee ilmaan isiisanis nullee harka keessa buufachuu feena sadaqachuu feena jedhanii obboleettii teenya tana ni jaarannaa isiniif qofaa miti obboleettii teessan qofaa miti nulleef obboleettiidha ilma teennaa jedhee warroonni gurguddoleen nu gaafatee jira namoonni biyya kamiinuu jirtan haala saniin nullee bira dhaabbannee ni gargaara karaa ittiin gargaaru nuuf uumaa waan jettaniif nama san hundaaf tokko tokkoon keessan deebisuu waan dandeenyeef nullee akka yuutuubaraatti haala kanaan waan viidiyoon har'a ani qabadhee isinii dhufee maal inni hojjettan intala haadha manaa baaftee haadha abbaa ofii baaftee haadha abbaa ofii baaftee ofii isiiti mana keessa jiraatti. Subhaanallah zaman akkana kana keessa jira. Isiin tuni manni kun haati isii keessatti dhaltee guddiftee bakka guddaan isii geettee ammammoo tuyyuu deebiti haadha isii dhalte san fuutee keessaa baafte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kam naga keessanii fayyaa keessanii isin jecha anillee naga godha alhamdulillah kadhatu rabbi intala haadhaaf abbaa ofii manaa baaftee ofii soofaa gaarii ofii afaa gaarii ofii algaa gaarii ofii teessoo gaarii ofii kushiinaa gaarii ofii sahaanii gaarii haadha isii mootii badhetti baaftee jechuudha. Zaman akkana kana keessa jirra. Zamanul aakhir inni jedhamu sun kana. Intalli tuni mana kana warri umraa warri naannoo akkatti beekan akka jedhamutti haadhaaf abbaa isiitti haaromsi
hin haaromsitii fi hin sirreessitiif moofaa sanarraa jedhamee naannoon beeka. Garuu gaafa waan kana xumurtee geessitee jette immoo haadhaaf abbaa isii badatti baafte. Caffaruu eegalte. Irraa baachuu eegalte. Haadha bar manguddoodha. Akkuma suuraa irratti argitan kanatti manguddoodha. Haadhaaf abbaan gabbaaftee ofii isiitii soofaa hundatti galchitee mee isin amma hoo jettan haadha kee haadha sidhatte ijoolleen biyya arabaa bara wallaahi namni akka ijoollee biyya arabaa hin jiru. Ka haadha gargaaruu isii, ka abbaa gargaaruu isii, ka obboleessatti fuudhuu isii, ka haadhatti mana ijaaruu isii, ka gizee iida yaadatu isii. Ijoollee biyya arabaa warqiidha. Nama turraan beeni malee warqiidha. Garuu isin sammuu hin qabne, isin sammuu dooma, isin xiqqoo malee yaanne. Haadhaaf abbaa ofii badarratti baaftee ofii mana bu'aa keessa galti. Nama guddaa sana mana isaanii keessaa baaftee Shikriyaaddu maal jedhan isitti fakkaate? Aslii kiyya jedhan. Ammallee gammadde. Ammallee kabajame. Akkasuma ustaas Ibsaa Hasan maal jedhan? Asliin nu gammachiiftee gammadde. Haasaa bareedaa haasoftee gammadde. Haasaa san keessatti nama waa hubatuuf nama waan hubannetu jira. Shikriyaad maaliif aslii eebbisan? Sinii gala? Haadha isaa kabaja. Otoo ofiin bitatin mana haadha isaatti bite. Otoo ofii afaa gaariirra hin ciisin haadha isaa afaa gaariirra ciibse. Aslii namni tuffatu. Aslii gubbaan gurraacha keessi adii. Wallaggaabsan akka tokkotti gammade. Maal jedhe? Haadha tiyya yaadadha. Maaliif? Anis otoo haadhi jiraatte keessa keessattuu dhagahame. Maaliif? Yeroo namni haadha waa godhu waan biraa dhiisaa yeroo namni uffata haadha tiyyaa bitu jedhee dubbatu ana garuu natti dhagahama. Maaliif? Harmee tiyyaa qaqqabu itti boona. Kadhabee hin boona. Maaliif? Wanni akka haadhaaf hin jirtu lafa kanarra. Haadhaaf abbaa ofii hin argatan. Gaafsan bakka natti dhagahame. Maal yoo jettan obboleen kee haati namni nu gargaara. Haati eenyumattu lakkaa'amtu abatan. Haati abatan. Wanni harkaadha lafa kanarra jiru. Wallaa aslii galatuuf. Maaliif mucaan kun idaa afaaniin dubbata malee keessa isaa qulqulluu gaafsan beeke. Gaafsan hubadhe. Namni haadha ofii ta'e kalaas wanni haadha ofii caabbattanii jiru. Lammaffaa haadha mana isaa san galatoofadhe. Haadha mana isaa maaliif galatoofadhe? Otoo dubartii takka taate haadha keetii maal qotatte? Dubartii takkatu $17,000. Dubartiin tun araba.
Doolaara 17,000 abbaan manaa isii yeroo duraatiif hojii gaarii hojjetaa ture. Doolaara 17,000 kana haati isaa ilmaan isii jiraa miti qarqaarsa garaagaraatiin harka balleessitee kaafee immoo dhooggatte ilma isii kanaan kennine. Maaliif dalaguu bareeda qabaa. Dubartiin inni fuudhe ilaa waggaa 9ffaatti birrii doolaara 17,000 dubbatti. Isin haa galu. Niitii aslii maaliif galatoonfadha? Asliin mana haadhaa bite san asliin abbaa manaa isiiti miti. Qiyaamatti buutee sababa kanaan dubartii abbaa manaa dhiiftee deemtetu jira. Dubartiin naqlee qabdullee hin jirti. Dubartiin haadha abbaa manaa isaanii jaalanne hedduutu jira. Biyya keessattis biyya Arabaattis. Dubartiin akkana irra guddinaa 100 keessayyuu yoo jabaatte parsantii 90 dubartiin soddaatii jaalatti qabatan hin jirtu. Niitiin aslii immoo hamma isiin kabajamaatti asliitii qabdu achirratti beeka. Kanaaf wallaahi boleeyyan kiyya rabbii warri haadha qabdan haadha keessa wajjin rabbiin isin haa tursiisu. Haadha keessa rabbiin umrii isin haa geessu. Wallaahi duniyaa tana laalee haadha keetii ta'e abbaa keetii ta'e haadha kee mataarratti dandeettu hajjisiisi. Yoo dadhabde Muhammad dandeette ta'eef warroonni birrii gahaa qabdan warroonni wallaahi duniyaan tanumaa miti. Birrii yookiin ijoolleen Suudii dareedha ijoolleen Kaataadha. Birrii ji'a 5 yookiin ji'a 6 yookiin ji'a 4 haadha keessan hajjisiisuu hin dandeettan. Wallaahi haadha keessan hajjisiisa abbaa keessan hajjisiisa. Duniyaa tana gonkumaa irraan kaate duniyaan hayaatiin yoo hin oolchine. Duniyaan midhuuf libsuudha jechuudha. Duniyaan nama hin oolchitu abadan. Har'a mallaqa buusa hayaatiin hin oolchine otoo dhiingaddeeni biiliyeena meeqa ta'uu nama hin oolchitu. Garuu otoo jirtu hajjii koosisee haadha kee otoo jirtu umraa koosisee haadha abbaa kee wallaahi abada waan akka haadha abbaa lafaa kanarraa addunyaa kanarra hin jiran jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya obboleettii tiyya abbaa haadha kee hamma jirtu mataa kee gubbatti baadhu. Kabajaan ati qabdu yeroo abbaa haadha kee jirtu ati bakka kamittuu kabajaa qabda abbaa haadha kee argatte taana gabbarte taana. Maaliif abbaa haadha kee du'aa irraa argatta? Waan akka abbaa haadha ofii abadan jechuudha. Ta'eef kenniif duniyaa mallaqa gara biraatitu hin baafta wallaahi hin baafta. Garuu immoo haadhaaf abbaa kee mataa kee irratti baadhu. Kanaaf obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoon kiyyaarraa waa'ee intala haadhaaf abbaa ofii manaa baaftee ofii soofaa gaararra teetti. Ofii algaa gaararra raafte ofii shiroo gaarii nyaatte ofii foon gaarii nyaatte haadhaaf abbaan isii garuu akkatti walitti goggoganii akka mukaa kanatti walitti goggoganii. Wallaahi bada nama garrabaa. Kanaaf viidiyoo kiyya laayikii share gochuun nagatinaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antoonni namoonni qeeqa qabaatan namoonni yaada qabaatan na barreessuu na gorsuu yoo dogongoraatiin dogongortee jirta yoo balleessasiin balleessitee jirta obboleettii jettanii koomantii barreessuu hin dagatina. Ani immoo welcome isin fudhadha.